nama dhugaadha. Nama dhugaadha waaqa hin jenne laa dhaggeeffadhu. Waaqa dhugaa nama dhugaadha. Let's continue. Ittaafuuf nume. Addambo. Walitti addambo. Maaliif? Dhaggeeffadhu. Yesuus waaqanaan jettee jirta. Mee waaqni tokko waaqa qaba? Waaqni waaqa ta'e waaqa qaba? Hin qabu. Hin qabaatu miti? Mee Yohaannis 20:17 naa dubbisi Baabiliin si harka jira. Yohaannis mee kanaan jette? Haya 17 20:17. 20:17. Isaan kana duwwaadhaaf miti. Warra dubbii isaa dhaga'anii anatti amananii fi immoo nan kadhadha. Malee isaan tokko ta'aniif yaa Abbaa akka keetti ana keessa jira akka ati ana keessa jirtu anis si keessa akkan jiru isaanis nu keessa akka jiraataniif biyya lafaas ati akka biyya lafaas Rimiti. Yohaannis mee gatte 17:20 17:20 naan jetteni Hin dubbisaa. 20:17 si gadi bar dubbisi. 20:17 Ayee 20:17 akkana dubbisi ka'ee. Sayya si dubbisu. Ana hin qabin itti naafu fe'ati. Yesuus immoo ana hin qabina. Ani ammayyuu gara abbaatti ol hin baane. Gara obboloota koo dhaqii ani gara abbaa kootii fi abbaa keessanii. Gara waaqa kootii fi waaqa keessaniitti ol nan ba'aa jedhii. Amasagina addaatti. Eliko. Oye. Jecha kana eenyu dubbate? Yesuus dubbate. Yesuus dubbate. Gara eenyu koof gara eenyu keessanii jedhee? Gara waaqa kootii waaqa keessanii. Yesuus waaqa moo waaqa miti? Yesuus waaqa miti nuuf ergame gara biyya lafaa nuuf dhufe. Amasagina Yesuus waaqa miti ni jedhee? Waaqa miti daandii ta'e gara biyya lafaa. Abu Akbar. Takbir. Kana dalsi galee nullee kana sirraa barbaannaa beekee kiyya. Haya Yesuus maal jedhee waaqa miti ergate? Adoko. Eeshi. Dhagaan jira haadhoon kee. Yesuus waaqa miti naan jetteetta maali dharee? Yesuus ergamaadha. Oh my God. Mee Eelii moo Abdallaadha maqaan keessa? Yesuus ergamaadha. Maal ta'e? Nabi Muhammadii naman taaree duuba. Nabi Muhammad qofaas siyaaf aboo. Nabi Muhammadii mini. Nabi Muhammad jechuuni. Dhaggeeffadhu. Nabi Muhammad jechuunis. Ergamaadha ergate nullee musliimoonni haala kanaa namanna sii galaami. Nullee musliimoonni haala kanaa namanna sii wajjin rakkoo tokko wal biraan qabnu eelii kiyya qubee kee ol qabiitti shahaadaa naa wajjin. Dhaggeeffadhu saayya. Eeliif dhugaan eegeessuu qofa ta'e. Koi saay abdi addisuuti koi saayya. Koi usimee addisuu miti maqaan isaallee maqaan isaa akka rakkoo qabu. Ishee rakkina qabu koi kana of galchi saayya. Ergamummaa Yesuus mee dhaggeeffadhu. Saayya na dhaggeessu. Waaqa miti dubbatte dhaggeeffadhu. Kanas nullee musliimoonni akkuma kanatti amanna. Yesuus waaqa miti. Yesuus ergamaa rabbiiti. Sa'aa kana guutuu Suudii Jamaal wajjin ustaaza keenya kabajamaa kana akkatti kadhamaa isaa walti jecha kana dubbachuuf barsii galaami. Yesuus waaqa miti jettirra deddeebitee si'a 2-3 naaf dubbatte. Alhamdulillah rabbil alamin. Kararra darbee ammoo ergamaa jette. Akkam beekta. Ishee akkam beekta saayya. Akka inni waaqa hin taane akka inni akkas ta'e amaneera garuu na dhaggeeffadhu. Ergamaa akka inni ta'e amaneera na dhageessee ta'iniiti. Dhaga'uutti hin jiree. Wanti akkani namanne na godhee wanta akkani nabiyuutti namanne na godhe tokko kottuu na dhaggeeffadhu. Akka inni waaqa hin taane ergamaa ta'e na namana nan fudha siin kaadhu. Kottu akka jedhu wangeela Yohaannis 14:6 akkasiin jedha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyi ana yoo ta'e malee eenyuyyuu gara abbaa hin dhufu. Ishi kan ammatti goona kuteen keessaa gata. Nana manaan iyyuu amanuu qabda kana bar. Kana hin amantu taanaan musliimota. Ishi kan Yesuus anaan malee dha. Anaan malee eenyuyyuu hidhattan goota. Jinaaso. Sagalee jira. Eliko. Wayyee. Dhugaa dubbachuudhaaf ati baay'ee nama hubataadha galatoomi. Miti Eli. Qoyyaa abbaa kiyya. Aman Eli namani waan ta'e bakka rakkoon qabu. Amane bakka. Eli akkuma dhaabate bakka amane rakkoon qabu. Dhaggeeffadhu. Maani karichoo dhugaanoo eenyuun Kiristoos ana malee eenyu gara abbaan na godhe.
Elisha Ani- dhaggeeffadhu. Eliin Wayye. dhaggeeffadhu. So ani illee dhugaa dubbachuuf akkuma keen ture. Dhugaan amma kana gaafa naa galaa dhufu garatti qabu wallaalaa ture. Garatti goruu wallaalaa ture. Baay'isuu namni akka islaamotaa karaa ta'uusaa dhugaa ta'uusaa namni Yesuusitti amanu hin jiru. Anillee jaalala Yesuusiin jaalladhu dhugaan siin jedha. Jaalala ani Yesuusiin jaalladhutu akkan islaama ta'u na godhe. Aarii gaafa zayitii maqaa isaatiin gurguran gaafa maqaa isaatiin nagadan aariin isaaf aaritu akkan dhufee amantii kana qabadhullee baay'ee mafuush na godhe dhugaa dubbachuudhaafi. Jaalalli Yesuusiif qabnu dhugaa isaa dubbachuutu nuti tola. Karaa ta'uu isaa nutti tola. Dhugaa ta'uu isaa nutti tola. Abbaa biraa ergamuu isaa nutti tola. Muda dhabeessa ta'uu isaa nutti tola. Kan hundi keenya iyyuu nama kabaja qaba nageenya rabbii irraa buufatu. So ammatti dhugaa dubbachuudhaaf karaa dhugaa hedduu sii galee jira. Isatti jettu kanatti illee islaamii nama anillee akka keen ture. Jechuun waan isaan jedhan hundumtuu dhugaadha. Innan hubadhe moo waan isaanii hubatame natti fakkaatu garuu isaanillee akkam fudhadhe kanatti fudhatu. Enna so dhugaa dubbachuudhaaf wanti si hafe jiraate si. Addoo. Wayye abbaa kiyya. Ishi dhaggeeffadhu addoo kiru. Ishi. Karichi wangeelaa Yohaannis 14 lakkoofsa 6 kaatee hanga 7 dhufa isha deebiin wangeela dhaggeeffadhu asitti maashina dhaga'i lakkoofsa wangeela Maatiyos lakkoofsa 10 lakkedhum Yesuus itti fufee Yesuus eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise anis abbaa koo isa waaqarraa jiru duratti dhugaanan ba'aaf eenyullee namoota duratti yoo ana gane garuu anis immoo abbaa koo isa waaqarraa duratti qo'imamee addisu dhugaa waaqaan malallabde faarfatte ittiin hojjetteetta. Dhugaa dhabni kotta gaash as keessatti immoo Yesuus Kiristoos anaan malee yooyyee. Dhugaadha jechi kun batalee baay'ee dhugaadha. Fuula namoota duratti warra naganan ani abbaa koo duratti nangana jechi jedhu kun dhugaadha baay'ee. Kan akka jedheedha. Kan akka Majammariyaa ofii isaati jedhe kaa dhugaadha jechi kun baasii akka baasii akkamitti haqa akka inni teensi himaa dhaggeeffadhu. Thank you. Yesuusii ofii isaatiin eenyu jechaa ture? Harmeensa eenyu jechaa turte? Waaqayyo abbaan eenyu jedhaa ture? Si galee? So Yesuus ofii isaatii ilma namaatu ofiin jechaa ture. Nan ergame ofiin jechaa ture. Humna hin qabu humna abbaa kootiin an hojii hojjedha jechaa ture. Anatti namanii na abbaa kootti amanaa jechaa ture. Anatti kan anatti amane osoo hin taane abbaa kootti amane jechaa ture. Kanaafiyyuu fuula namoota dura dhaabbatanii Yesuus waaqayyoodha jedhanii ulfina waaqayyoo gadi buusanii ulfina namummaa waaqayyootti ol baasanii waaqayyoon ganuun fuula abbaa isaatti namoota Yesuusin waaqayyo jedhaniitu ganaa oolan. Waa Yesuus immoo fuula abbaa isaatti dhaqee akka inni ganu hin beektu reeti kan. Ishee laamee akka jedhu Galeera yaadi koo. dhaggeeffadhu Galeera yaadi koo gaasheetti. akka jedhu osoo hin taane siigalaa deemuu qaba akka eelii koo dhaggeeffadhu laa siigalee. Yesuus sii deebi'a dhaggeeffadhu. Waaqayyo abbaanii Yesuus akka inni ergame nutti meera. Inni illee ofiisaatii akka ergame nutti meera. Akka nama ta'e fakkeenyaaf ilma namaa ofiin jedha. Ilmi leencaa, ilmi adurreedha, ilmi jaldeessaa. Ilmi namaa immoo namuma. Ilma namaa jedhee gaafa waamu ilma namaatii jechuudha siigalee kun haqa. Haqa mitiiree? Akkasii ilma hantuutaallee hantuuta jechuun ilma leencaa taate ilma adurreen taatu waanuma fakkaattiidha mitiiree ilma gaafa jettu. Akkasii innaa ilma namaa jedhee of waame ani nama jedhee of waame ani ergamaadha jedhee of waame namoonni garuu inni waaqa jedhanii fuula namootaatti fuula adda baabaayetti gaafa isaan isa ganan isanni ofiin jedhe dhiisanii isanni ofiin hin jenneen gaafa isa ganan ganuu jechuun hiikumti isaa afaan Oromoon iyyuu baay'isuu utuu waa'ee isaa dhugaa beekanii dhugaa isaa dubbachuu dhiisu utuu waa'ee isaa dhugaa arganii dubbachuu akka nama nagarree ta'uuni ganuudha baay'isuu ganuu jechuun isa kana utuu beekanii akka nama hin beekne jechuudha namummaa isaa utuu beekanii warri waa'ee namummaa isaa hin dubbanne ergamummaa isaa utuu beekanii waa'ee ergamummaa isaa namni hin dubbanne Yesuusin gananiiru baay'isuu sii galee innaa ani nama utuun ani nan ergame jedhee ulfina Waaqayyo abbaa utuun lallabu utuun dubbatu ulfina Waaqayyo abbaa fuudhanii isarra kaa'anii ulfina namummaa isaa immoo irraa balleessanii kabaja rabbi isaaf qabu ulfina rabbi isaaf qabu namummaa kabajaa rabbi irra kaa'e ergamummaa kabajaa rabbi irra kaa'e fuudhanii irraa mulqanii waan inni hin qabne irra kaa'u jechuun Yesuus hin ganuudha warra kana namoota fuulduratti warra isa ganaa oolan siigalee inni waaqadhanii warra isa ganaa oolan kana ani fuula abbaa kootti nan ganachaa jira wallaahi billaahi na amane akkas jechi kun eegisa. Akkasumani
Akka dhaggeeffadhu gaashii. Yesuus mukichi wayiniin inni dhuga hana. Mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kootedha. Dameen otoo natti jiru ija hin godhanneedha. Hundinuu ni muramu. Dameen ija godhatu hundumaa garuu caalchisee akka inni ija godhatutti irraa ni qexaama. Isin ammumayyuu dubbii ani isinitti dubbadhe qulleeffamtaniittu. Dhaggeeffatta. Ishi amma kana mootummaa meeyamee amma dhugaama waaqaa addoola dhaggeeffadhu mee. Amma meeshi kana nan dubbisa nan arga. Mukichi dhugaan inni sun anadha. Anatti mukicha kan eeguu jedha abbaa kootedha. Ishi amma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu kasittani maa dhaggeeffadhu kana leessinii addoo hiika balleessanii nutti mani eelii koo dhaggeeffadhu eelii hiika nu jalaa balleessa waan ta'eef isitani maa mukichi dhugaan eeyyee isadha. Mukichi dhugaan immoo firii qaba. Yesuus Kiristoosidha mukichi inni dhugaan. Mukichi man yeroo barsiisaa ture muki sun firii qaba mitiire firii mukichi qabu waa'ee abbaa barsiisuu, waa'ee abbaa dubbachuu, waa'ee dhugaa sanaa barsiisuu, waa'ee karaa jireenya sanaa barsiisuu. Waaqni dhugaan eenyu akka ta'e waaqayyo abbaatti amana waaqa tokkicha tamanaa mitiire waaqayyo abbaatti amanaa namni anatti amanu jedhee barsiisaa ture yeroo barsiisu fakkeenya godhate waa'ee muka kanaatiin haasa'e malee inni muka miti immoo isaan muka jechuu hin dandeenyu mukas ta'uu hin danda'u inni namadha. Siigalee firiin sun immoo bu'aa barumsa isaati. Barumsa inni kennu sun firii isaati. Kan eegu immoo isanni barsiisu sana isuma hojii walitti qabee kan eegu immoo abbaa kooti jechaadha baasii kun haqa baasii eelii kiyya kan eegu abbaa isaati barumsa inni barsiisu sanallee mukicha firii kennu jechuun firiin isaa barumsa isaa sana yoo ta'u mukichi immoo isuma mataa isaati siigalee kan eegu immoo eenyudha abbaa kootii jedha. Amazing dhugaa rabbii jecha kana ani baay'ee utun akka kee kanatti kutaa kana faa dubbiseera ta'e gaaficha shaadaa waan qabu natti fakkaata amazing dhugaa. Dhaggeeffadhu addoo. Shaadaa dhaggeeffadhu shaadaa akkaataan itti nama qabsiifne namni anatti qabatee hin jiraanne akkuma damee sanaa ni gatamadha. Inni ni gogasedha. Damoonni akkasiidha walitti qabamanidha ibiddatti ni naqamudha. Ishammoo waaqaa fedhe amma ati mataan kee utuu akka ittiin dubbiftu utoo akka dhugaa kana beektu. Eli isa dhumaa ammallee waan tokko sitti mee fixaa kana caalaa ustaazonni keenya kabajamuuf jechamuun as gidduu waan ta'eef carraa isaanii kenna. Isa dhumaa sitti hima. Amantii Islaamaa qabattee Yesuusitti qabamtee hin jiraattu, barumsa isaatti qabamtee hin jiraattu, waan inni jedhetti qabamtee hin jiraattu taanaan ati matumaa Islaamaa ta'uu hin dandeessu. Namni Yesuusin hin beeku jedhe, namni Yesuusin hin kabajne, namni Yesuusin hin jaallanne nageenyi Rabbii irraa jiraatu raawwatee musliima ta'uu hin danda'u. Musliimallee miti, Rabbillee isa hin beeku, innillee Rabbiin hin beeku. Yoo na amante na amanii. Kanammoo ragaa kun hararaa isaansii kennuu danda'u waan ta'eef musliimni Yesuusin hin beekne takkaa islaamummaa ofirraa hin qabu. Akkasii miti ustaas yoo dogoggoruu baadhe dhiifama. Na of kolcha. Akkamiidha beektaa? Wallahi hedduu waan gaarii dubbatte wayye marhaba. Itti fufi lallaba kee yoo itti fufachuu feete itti fufi inshaallah. Waasi dhabdi lallaba kee hedduu namatti tola jirra qabu. Umureera ani kanaaf namni Yesuusitti qabatee hin jiraanne tasuma isatti faradamaadha ni jedhe dhugaadha bakka namni Yesuusin hin beekne namni isatti qabatee hin jiraanne jireenya hin qabu abbaa kiyya kanallee ni deeggerra jechuu barbaadin waan ati jettu hundumaa kana islaamiin deeggera hin jaallata hin kabajallee itti fufaa. Maaltu bade reesham hin deeggeramoo maaltu jallate? Ati maa bakka ati islaama taateetta baay'ee walumaa galee islaama taateetta ustaazonni shaada isaa agarsiisanii addoo. Ayi garuu namantiin dhugaa baay'ee nagadiifamee dhugaa waaqa. Ishi Yesuus Kiristoos waa'ee isaan dubbata, waa'ee abbaa isaatiin dubbata. Ishi ammamee kan akkamittiin ammamee dhugaa waaqatu agartuutu agarruume. Amma tumee quraana keessaa laa kun akkas jedha kun akkas jedha kun immoo amma nan dubbisa ofii kootiin ija kootiin argaan jira. Karaan dhugaa akka inni ta'e jireenyi bara waraa akka inni ta'e eenyusa malee gara abbaa akka inni daandii akka inni ta'e karaa akka inni ta'e. Amma fakkeenyaaf galaana tokko ce'uuf yookaan daandii tokko ce'uuf nooraa wayii qopheeffatta karaa qopheeffatta yookaan mana keetti ol galuu fi atirii wayii natti laata atirii keessatti balbala godhata balbalatti karaa namni tokko jiraachuu waardiyyaa godhata fakkeenyaaf pirezidaantii biyyaaf waardiyyaa mataa isaatii qaba. Waardiyyaan isaa suni adduna dhagahiikaa. Keessaan na dubbisi anaan keessaan na dubbisi siyaasofsiisuun barbaada garuu gaaffii barbaadde isaaniin gaafatama. Ani mataan koo keessaan siyaasofsiisuun barbaada. Rakkinaan qabutan Abdii ko shukran wallahi hedduu. Abdii ulfaadhu galatoomi.
Eeliin immoo waan islaamni jaarraa ergama rabbii kabajamaa fi jaallatamaan nageenya rabbii isarratti haa jiraatu kan banii Israa'eliif ergame Iyyasuus yookaan Ciisaan alayhi salaam ittiin gara islaamummaatti hawaasa fidaa tureen shahadaa qabatee jira. Isheen amma inni qabate tun shahadaa musliimoota jaarraa Muhammad alayhi salaatu wassalaam osoo hin taane shahadaa jaarraa Iyyasuus yookaan Ciisaati alayhi salaam nageenya rabbii fi jaalalli rabbii isarratti haa jiraatu jechuudha. Tokkoffaa akka waliigalaatti barsiifni inni sirriin warri kaan waa'ee islaamummaa barsiisan isa dhugaa irraa fagaatee obboleessa kiyya dhugaa hubattee jirta waan ta'eef irraa qeessitti mun barbaada. Inni dhugaadhaa islaamni ilaalcha akkamii Yesuusiif qaba yookaan Isaaf qaba waan jiru keessatti ni arrabsan, ni xiqqeessan, isa salphisanii si barsiisan. Lakki dubbiin kanaan faalla'a. Ani sitti mu'an. Obboleessi kan kee kaasirratti agartu kun Iyyasuusin sirra jaaladha. Si ol kabaja. Bakka guddaa qaba. Isatti osoo hin amanin amantii har'a keessa jiru tana keessatti guuttadhee jiraachuu hin danda'u. Akkanaa miti Ustaasayyaa. Namni Iyyasuusitti hin amanin maal amana immoo? Waan si ajaa'ibu nuti jechoota akkanaa kana Qur'aana keessaa gurree kan gadi hin baanu taate hedduu takka konfiis ta'uu maltan. آمنوا بالله ورسوله فجر كن القرآن كين آمنوا بالله أنا تس أمنا أبتس أمنا كذب كون أنا تس أمنا ربتس أمنا جد إمو سياجا إبو وانجيل كان كيستي إكسبرا غفرت نامني أنا أمنا جد أنا تي أمنا ربي خيرك Yoo jinaasa warra immoo saayyaa jinaasa hukuun filadha dhugaa waaqa. Ati namaan hedduu fi noormaalis hin taatu kanuma garuu itti ta'e akka nama wajjin saayyaa wayyatu akka yaadutti immoo. Nama dhageessu hin ariifattaa namanti ni taata maali yoo ta'e qaseettee na hubachiista dubbanna akka nama gaaffii si gaafatee osoo waan dubbatan gaaffii sanaaf deebii laatta malee osoo manni haasa'uu deebii ati usi kaawwee yoom taraan si laatame boo daawwi yoo suud ustaas suud si gaafate gaaffii inni si gaafateef deebii laatta laa akkana si galaami eeliko gaafanni gaaffii si gaafatu deebii laattaaf malee osoo manni dubbatu inni kan laattuuf deebii si galaami haasa'ee geeffatee fixate yoo jedhu